Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota dhaggeeffattoota Dr. Yazid Ofikaan baga nagaan dhuftanii jalqaba irratti akkuma kana seentanii jechuudha. Subscribe tuquudhaani all notification rakaadha. Viidiyoon nuti maxxansinu hatattamaan akka isin bira gahuudhaa fi subscribe gochuun isinirra jiraata jechuudha. Har'a gaaffii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Gaaffiin sun maali? Gaaffiin sun akkuma beekamu kaanseriidha. Kaanserii irraa yoo jechuudha. Kanseriin armaa yeroo hedduu jechuudha namoota hedduu dubartoota hedduu aarsaa kaffalchiisaa ni jira akkasuma lubbuu haadholii hedduu itti dhabaatiin jirra addunyaa irratti jechuudha namoonni kanseriidhaan lubbuun jara dhabaman waggaa keessatti hedduminaan waan dabalaa deemeef asumarraa jalqabdanii shamarran keenya akkamitti kanserii irraa of eeguu dandeessu kanseriin maali akkamitti irraa of ittisuu dandeenya yoo nu qabillee hatattamaan akkamitti yaala argachuu dandeenya kan jedhu osoo gara lubbuu keenyaatti hin seenin ijoolleen durbaa osoo gara haadholiitti hin seenin akkamitti akka umuriin keenya dafee karaatti hin cinnetti dhukkuboota hamaa akkasirraa of eeguu dandeenya kan jedhuun qabadhee isinii dhufeetiin jira. Intro gabaabduu kana booddee gara viidiyootti acayna. Akkuma beekamu jechuudha akkuma duratti isiniif ibsuu kaase kanseriin maali? Kanserii falli isaa akkamitti irraa of ittisuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Dhalli namaa eega dhalatee hariiroo wantoota hedduu keessa qaxxaamura. Akkasuma jechuudha seelonni qaama keenya keessaa heddumminaan jiran du'aa bakka wal buusaa inni duraan ture du'aa kan haaromsamaa ni deemaa jechuudha. Sababoonni kanserii harmaatiif nama qabuu danda'anii seelonni keenya sun kan harmarratti heddummatan yeroo jijjiiramu sanatti jechuudha heddumminaan haala duraan baramirraa jechuudha haala jijjiirrachuudhaanii oggaa seelan jijjiiramu seelonni jijjiiraman sun baay'atanii haala isaanii jijjiirratanii miira dhukkubbiitiini miira qaama keenyatti dhukkuba uumuudhaanii gara kanseriitti jijjiiramu jechuudha. Kun argama kanserii jalqabaati jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna yeroo tokko akkasuma ittisa fayyaa jedhamee qorichoota kennamurraallee wanni kun daran akka baay'atuuf nu saaxilaa jechuudha. Kanneen nu saaxilan isiniif kaasuu yaala tamboo xuuxuun illee ga'ee guddaa qaba. Tamboo aarsuu ashiisha garaagaraa alkoolii haga murtaa'e ol yoo fayyadamne carraa kanseriidhaan qabamullee ni qabnaa jechuudha. Akkasuma dubartoonni umriin isaanii 15 irraa kan eegalu jedhee qorannoon ni ibsa jira. Heddumminaan dubartoota umriin isaanii 30 oliiti. Akkasuma dubartoonni osoo hin heerumin ijoollee shamarranii jechuudha osoo hin heerumin yoo umriin isaanii 30 gahe. 30 ol taree yoo daa'ima argatan hin heerumin jechuun osoo daa'ima hin argatin umriin isaanii 30 geenyaan carraa kanserii qabamuu ni qabu jechuudha. 30 ol oggaa taran osoo hin dahin jechuudha. Kana booddee illee jechuudha akkasuma dubartoota umriin isaanii ga'eessa ta'anii umriin isaanii naannoo 40 olii haadholii irratti carraa dhukkubni kun argamu hedduudha jechuudha. Kana jechuun dubartoonni gizeedhaan heerumanii yeroodhaan daa'ima argachuun fala dhukkuba kanserii kanarraallee of ittisuu danda'u jechuudha. Kanseriin gosoota qalama isin tarreesseen kan dhufu ta'a jechuudha. Falli isaa maal gochuu qabna? Dhukkuba kanserii kanarraa mana keenya teenyee akkamitti of ittisuu dandeenya? Yeroo dhukkubni kun nu qabullee akkamitti yeroodhaan yaala argachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti hordofuun isinirra jiraata jechuudha. Jalqaba irratti mana keenya keessatti of yaaluudhaaf harmi jijjiiramu tokkoffaa dhaggeeffadha. Harmi jijjiiramu bifni harmaa jijjiiramu akkasuma dhookachuu akkasuma haala duraan tarameerra darbee jiguu jechuudha. Oggaatti qaqqabattee ilaaltu yookaan siquuqu ta'e yookaan keessaa siquuqee bifni isaa kan jijjiiramu ta'e bifa kilaasii kan kee galtee bakka ciisicha keetti galtee massaawota keessatti of ilaaluudhaanii bifti harma keetirraa bakka duraan turerraa yookaan jijjiiramu ta'e hatattamaan mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabda. Kun amsa kiyyaa jechuudha. Amsa fayyaati jechuudha.
yoo bifni isaa kan jijjiiramu ta'e dhattee dhukkuba sana marammaramu yeroodhaan of yaalu jechuudha. Akkasuma dhokko garaagaraa quuqaa garaagaraa yookaan keessaa qabu ta'e miirri dhukkubbii yoo harma keessatti dhaga'amu kan ta'e deemtee ilaalamuu qabdaa jechuudha. Mana kee kan kee teessee yaalamuu kan dandeessudha jechuudha. Kun tooftaa addaati jechuudha. Akkasumallee qorichoota ittisa kaanserii jedhamee kan kennaman haalaan fayyadamuun dhibee kanaaf akka nu saaxilu sababa ni ta'a jechuudha. Akkasuma tariitiin alkoolii garaagaraa kan dhugdu yoo ta'e alkoolirraa of eeguun dirqama. Wantoota inni amma isiniif tarreesse yoo kan dalagdan taatan mana keessan teessanii yaalamuu illee ni dandeessu. Akkasuma tariitiin yoo dhukkuba kanaan qabamtan carraa daftanii osoo inni gara lubbuu keessanitti hin tarin carraa daftanii yaalamuu ni qabdu jechuudha. Gaaffiin kun waan baay'ateef viidiyoo xiqqoo kana isinii qabadhee dhufee viidiyoon kiyya kana fakkaata. Tariitii namoonni kaarratti gaaffii qabdan koomentii jala naaf ka'uu hin dagatina nagaatti.